نايخ يتيم وكلمتين تعتبرها فوليتين لا نهي جديناني أكي أنا أكي ولين توريتي أكنا متقطي يعني وان سيجار غارمو كقولي يعني لنا موتو جن سيجار غاري سيهوسي سناجو يعني جرابي ما جريني إنك جدو كنا هندنا نتعاستي أكنا نتتوتي وانا يدري لميكتي ماليو جنان أني إسا سوولي مبربادو كنا جالا ولي هرار سوري مبربادسو دوغا دبجو داف إني كوني نما برسيسا دبيكتي نمني وبرسيسو كوني مو تسغبي بربادا بيكتي إني كوني برنو تيدي ميتي كنا كلمة كتاب الرامي تي خدوبسو aga tasfirat fakarasisa namni DRP karasisu higano dan karasisu kamu higano da wahanu da bocu kap am ragus dia kerja kamu berbadu idean juga da bocu kap إننا نتيمة جراتا ديك السنتيني بكا قاوة ستين نفوس في الجلسة الأولمان بيرود جرتلجو غاريدا أي وانتي كولان باي رمزة أكمي واي كيسان مارو نجرتني أسباي رمزة شنا جتشو جرى محمد بيان بريتيا كبدت أنا مو بربا سجل بوني جيت berarti foda jadi ya rejera مالي فاتيوم رمزة مالي أسنباتو kami jawab di satu wandandam مالي ani nama safta wamiti إني سفلتي متي سرتي أرسا قلتا خفلي juga ada nafilati arsana rati kafali yaro era walinda bersini kita ajinne usontani afi تاب تاب قولا إساني ستي فينجل جتيني جرتا محمدين estimate ni jirai نايخ يتيم وكلمتين تعتبرها فوليتين la nahi jidinani aki walin turretti akkana matakotti ani waan si gargaaramu qabullee ani illee namoota wajjin si gargaaree si hoosisnaa jedheeni jira. ما جريني Inni akka jedhu kana hunda na taasitee akkana natti ta'utti waan hedduu deemeektee maaliif jennaan ani isa sobuullee hin barbaadu kana caala walii hiraarsuullee hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf inni kun nama barsiisaadha beektee namni wal barsiisu kun immoo tasgabbii barbaada beektee inni kun barnoota idilee miti kan akkanumatti kitaaba irraa miti kan dubbisu aga tasfiiraatti faaqaraasisaa namni DRP karasisu higanoodhaan karasisu qabu higanoodhaan waan hunda gochuu qaba. Amma raagustee akka ijeen qabuun barbaadu hiitaan. wal jaalachuun dur jirti addaafuunis dur jirti mitiyyoo afaan kiyyaan gaafadhee maaliif dhiifte jennaan ani sodaadheetiin jira akka tasaa yoonii fi harki isaanitti badee gaafaan asirraa gale waan biraatiitu ta'a irra fidilee fi irratti haa eeku. Ni dhufani isaanu ni dhufani garuu immoo akka ajandaana godhattan hin barbaadu jee jira Maammat. Akka ajandaana godhattan hin barbaadu addaan bahuu keenya qofa hawaasni akka beeku akka maallaqa na gargaartanii ani arattanyatti mana jaaradheetiin jira. Sinii galee? Sinii galee? Booniyyiin fooloo kiyyan qabduun siyaara sheer godha agasii dhufuuf deemu dhoqa. Maamad irrattis godha asirrattis godha. La waan inni na barreessees sagalee inni naa kaa'es tikistiin na barreesse hunda keessaan si garsiisuu danda'a hokka isaan na dubbisi. Deemaa waan fedha Garuu na jira waan takka jira. dubbisuun qabu obboleessoo haasa'u isaan Laala waan inni asirraan si ibsaa maal feeta ammaati? Ani gaaffii isaaniitiin hin godhe fadhii isaaniitiin hin godhe. Maal barbaadda ammaati qoy? Fadhii isaaniitiin godhe ati dhaggee bara waan takka jira yaa Nasraa. Wallaahi billaahi waan asirra si dubbachuu hin dandeenye taniin keessaa si dubbachuu barbaadu jira. Isaa wajjin haasa'u ture biisiidha ibsaa boonarraa ibsaa miira keessan galchinanii. Bagaa haasooyite bara haasoo kee argeen jira. Haasoo kee argeen jira bara. Waan kana waan ati wajjin haasooyite dhageessaa jirti. No, bari itti hawaasa bira akka gahuuf natti himanii. Akka hawaasa bira gahuuf. Nasraa waan takka Nasraa ta'e.
يا نصر وانت كاجرا والله بالله وانت كده أجندا دبي لا كوداف دار ساقي كلامه دي بومتي نوتيلال سين اللي لولو متي نصر أنا سيلو لا نصر أنا سيلو لا دقي لا الإسن نصر دقي فد نالولو دندي سوار دبي نالولو لا دندي سوار كوداف في جنا وني سنتوش تنجرتو إبسا دقي فد دوندوغا ستي ما نبوليته سني لا لا نما إسن صدا توسمتي نما إسن راك أم فتوسمتي نما غرو دوغا إسن تي ميديمو سيغالي أنما إسن درو ميديا كان رجل أني أبا فدي إسن صدا نصر هذا ندرو لا ندرو جرات اللي ندقي بو ندقي فد إبسا ما دبي فتر نفان دبتنا أوكي نفان غان دبي فتر ما فاهم دبتني مجي بار dhaggeeffadhu ibsaan ariifummaa kana Siyyana irraa waan dhaggeeffattee akkana kana siyyana dhaggeeffadhu ani yoona irraa fudhattan malee wanni isin irraa fudhu hin jirtu tana jala muraa fudha isin warra kalee dhufe maaliif akkas isin warra kalee dhufe waa'ee meediyaatu hin beektan eega meediyaa haa dhufta waa balleessu miidiyaa wallaalu beekumsanii qabna wayii tolchitaniitu hin beektan miidiyaa wallaalu beekumsanii qabna bar waa'uu takkaan Nasra, tolchitanii miidiyaa wallaalu. sigaanyamma la miidiyaa irra yoo dura turteesi waa takkaan waan miidiyaa irra tolchitan yoo dura ati turtee waa balleessuu malee wanni gama keetiin manguddummaan dhufee xuraa qulqullaa'ee dhumate hin jirtu ibsaa yoo bocoluu taate malee kana Wallaahi. kana anaatu raabbaadha Adeemkata jimma dhage adeemkata akka jaarraa abbaa gadaa ijoollee gara kan teessee kariira isin finne sana dhaggeeffadhu isin arrabaan malee wanni isin manguddummaa teessanii tolchitan meediyaa kanarra neevar hin jiru anna gorsuu hin dandeessan adeemkata ijoolleen diiraa argeef jimma waliin bootee akka jaarraa waan abbaa akkanaa bootee takka irraa teessee dubbadhee beekuun waan akkanaa dalagaa teessanii an argeef jimma obboleeyyanii Oke, amma ajandaa kana sama bira qote. kana laallaa Ajandaa sama bira qote. Harargee fi jimmaan obboleeyyan dhiigaa fi lafee fooni. Wanni isin galcha hin jirtu. Harargee fi jimmaa irraa Oke, ajandaa amma irraa jirtu kuni fooni. Amma raasaa jirtu fooni kana ijoollee irraa naasee bira qote. Namni nuti qabsaawaadhaan jenneen isinitti himu nama arsii arrabsee harargee faarsu. Nama harargee arrabsee jimmaa faarsu. Nama jimmaa arrabsee walloo faarsu. Nama walloo arrabsee wallaggaa faarsu. Nama wallaggaa arrabsee shawaa faarsu. Nuti qabsaawwan jennuun badaa jennaan diigamaa jennaan. Amma bee waan feete jedhiiti laal waan feete jedhiiti. Badaa haa taanu. Qabsaawaa miti. Badaa haa taanu hamaa haa taanu. Nu buusuun galmee zeenaatii miti Ati inshaallah. tokko gortu ati Addaa kanarraa hin beektu jirtan. ati beektu teenya ati nama hunda gonkortu jechuuti. Asalan ati nama Ani hunda gonkortu jechuuti. singal cuan dhimma kiyyaaf wannummaan na gaafatu hin jiru. Awwaan itti amaneen godhaan. Namnummaan nan dhaggeeffadhee warraa fudhu hin jiru. Jala murii fudhadhu. Warra meediyaa kanarraa. Oke, galatoo. Duuba ammoo booniyyeef sagalee ta'uu jirta moo booniyyeef sagalee ta'uu jirta moo saada sagalee ta'uu jirta moo Wanni booniyyeef maa ol sagalee ta'uu seentee jirta saada laakkata. sagalee Maa ta'uu ol jirta. seentee laakkata. Maa ol seentee hariifa if goota. Maa ol seentee hariifa if Awwa goota. ariifa goota. Namni si dhagee. Nasara ati fofi. Ana Ati akka nasara ati fofi mana kun na keetii mi? gorsuus hin dandeessan. Nasara mana kun keetii mi? Dhagee na gorsuus hin dandeessan. Isinis hin dhaggeeffadhu. Yoo narraa barattan malee wanni isin barsiisuus hin jirtu. Annama ammas yoo isin inshaallah miila kana samii dhaabdanii samii kana mataan riiddan nama deebisaa isin deebisuu miti. Nama ammas isin hariifa irratti taatanii miti. Awwaara biraa Deemaatii teenya. nama akka ilmoo Bareedduu teenya adariidhaa dhaggeeffadhu. dhageessaa. Nama akka ilmoo adarii qabdanii waggaa 3-4 ashaangulliitii meediyaa kanarraa godhattan deemaa godhadha. Nama isin wajji gabbee dubbii camaallaqu. Ani garuu akka kiyyatti Yaa Nasaraa teenya. Maammadiif dhageenye waa isiina. aarsaa fudheetiin godhaa. Hariifummaan teessan hin agarre ani. Wanni isin bocoltan malee Dhageenye ati amma na arrabsaa amma ati na arrabsaadhaa gabbaa na arrabsaadhaa jechuu keetti deemta. Namni arrabsinu nama akka keetii kanaa miti nama laalanii arrabsinu nuti dhagee. akkana fudhatta lola kiyya akkana fudhatta akkanatti funyaan lafa sirigeen fudhatta akkanatti haga ammaa waan tolchite hin agarre hojjedhu hojii gaarii hin agarsiisa. Arra harka kiyya dhufteemi. Sa'aatii waa hojjete ati waa hojjete sikkoo mandoo tana gootee mandoo sikkoo gootee balleessite atu sirnai. Maal? Atu arsii guddoo tana mandoo sikkoo gootee balleessite. Sansingalchu bocolummaan teessa kun Waa olaanaa tolchuu kana. jira. Waa tokko isinitti himu miidiyaa kanarraa namni isin dhaggeeffatus hin jiru. Teessanii nama waa arrabsan uumaa dhaggeeffataaf isin dhaggeeffata malee hawaasni kun akka isin duwwaarra jirtan beeka. Jala mureessitti ma ibsa. Hayyeetti fufadhu. Wayii sammuu qalama jiibdaa. Hayyeetti fufadhu mee atis faarsisee tuma bultaa itti fufadhu. Haara namni jibbi gaasiin dhufeeti. Dhagayi. Let's go. An silaat suudii jiraadhe nama si garafu miila kana jala. Nama si garafu ibsa. Atis maal qabda dubba duramsa biyyee nyaatta. Maaliif ol baate? Maaliif ol baate? Abibti waa'ee booniyyeetii fi waa'ee ustaaza Walii kuuf jettee. deemanii walii kuuf deeman booniyyan Mana sidii sitti ni seete. deemu gaa. Ni deema adda ni deemna deemna. Fiidiyoo bane yoo dubbate dubbadoo kan si gaffoon qolchaanii.
أرتل وي جتني أكم أكل فيديو جبي سيلا قفتي تيك توك أنا حبيبتي كيسا ميرا كيسا باي فر جتن أكنا ما وابيكو نما ميرا يسيبو كيسا باي سبتني مال سيبور رمزان أوسا رمزان مال سيبور تبينغرام أوس بوكو ترى برا إذن هندي خيسا إذن هندي خيسا ريفو دفتين تنغرتا دبي لا كجرتن Amore buruftee nurraa dhiise akkuma namaaf sagal akka lakkoofsa waa baditu Gaddaabbaddaan isin hin jeebar. Manguddummaa isin teessan hin agarre. Waan isin bareechisan hin agarre. Gandaan nama qoodu. Waa arrabsuu kana yoo dhiisuu baattan isinii fi namni tuqqaa eenyu arrabse ana eenyu arrabse nama gaarii uf gootee ana nama badaa nan godhin dhugaa rabbi nasra hayyee waa'ee booniyyee irratti yaada bilchaataa akka qeerroo tokko akka nama tokkotti maaliif ol baate? Habibti waa'ee booniyyee yeroo booniyyeen dhufteetiin hin jette akka jaarsaatis taane akka nama guddaate irraa haasofna nuuf fidi. Let's go ajandaa kenna. Ajandaa miti. Wanni amma jiru hawaasni dhaggeeffadha. Akka booniyyeenii fi maama daddabee dhaggeeffadha. Maama wanni barbaadu kabajaanisii gadhiisuu kabajaanisii gadhiisee fuudhuudha. Gabbuu dhaggeeffadhu ranzaayee. Gabbuu dhaggeeffadhu la sifinti bana. Gabbuu. Ula cufattee onarra teessuuf hin jirtu. Let's go. Beerut jirta jechuun gaariidha. Beerut jirta jechuun gaariidha. Wanti akkamii waa'ee keessan maalirra jirtanii singalchinaa jechuu jira Mahammed Bayyaan biratti akkamitti. Taabtaabii godhaa muka nyaattanii guys family. Taabtaabii godhaa. Bamna dubartii biraatti fuudha jedhee yaadu jira. Maaliif ati yoo? Ani jaartii isaa ta'uu hin danda'u. Maaliif? Ani nama isaaf ta'u miti. Inni si filatee miti sirratti aarsaa guddaa kaffalee. Dhugaadhaan na filatee aarsaa narratti kaffalee yeroo dheeraa waliin dabarsinee midhaa jennee osoo hin taane hafe. Isaanii siif hin galu jettee ni jirtaa Maammadeen? Itti meetiin hin jiranii. Nayii keettee immoo akkanumatti hin taata biraa fuudhetteen. Laa nayii jedhanii ani akka waliin turreetti akka nama tokkotti ani waan si gargaaramuu qabullee anillee namoota wajjin si gargaaree si hoosisnaa jedhee ni jira. Maal jeera inni? Eenyu akka jedhu kana hunda na taasisee akkana natti ta'utti waan hedduu deemee maaliif jennaan ani isa sobuullee barbaadu kana caalaa walii hiraarsuullee hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf inni kun nama barsiisaadha beektee namni wal barsiisu kun immoo tasgabbii barbaada beektee inni kun barnoota idilee miti kan akkanumatti kitaaba irraa miti kan dubbisu aga tasfeeraatti faa qaraasisaa namni diinagdee qaraasisuu fi kennuudhaan qaraasisuu qabu fi kennuudhaan waan hunda gochuu qaba. Amma gustee akka ijeen qabuun barbaadu beektee dhugaa dubbachuudhaaf. Inni natti himee jira akka akkas jetteeni bakka hawaasatti inni fuusifna jechuudha walumaan. Hamza waan jiru dhageenyeeti. Ustaas Booniyyee fi Booniyyee wal dhiisanii jiranii maama Bayyaan akka jee ani mana gara miliyoona lamaatti dhiyaatu jaaradheetiin qaba. Harar arattanyaa keessaa ijee maallaqa hin qabu. Booniyyeen nayii kanaan jettee jirti. Si heerumuu hin barbaadu jettee. Kanaaf ani maallaqa harkaan qabu hawaasni Oromoo akkana fuusisaniin barbaada. Sheekh bira dhaqee fadhu Sheekh Baaba Amin biraan dhaqaa. Fadhummoo Sheekh Musaa Su'aalaa bira dhaqeetiin intala biyya keessaa Itoophiyaa keessaa fuudhuu barbaada. Kanaaf hawaasni Oromoo waan dandeessan waliin buusaa na gargaara. Ajandaa nan godhatina. Iyyeeffannaan kiyya amma akka ajandaa godhatanii narraa iyyitanii miti. Akka Booniyyeen fadhiisiitiin na dhiiste hawaasni Oromoo akka beeku. Ani miira isii akkaan tuqullee hin barbaadu. Akka uummanni isii irratti isii fi anarratti iyyeeffatanii ajandaa na godhatanillee hin barbaadu. Maal jettee ashuu taayee gastii jettanii?